biltiginnaa nama maqaalee jijjiirachuu heddii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Hussein biltiginnaa maqaa jijjiiratu deemte jechuudha. Ammas fedhii foonii irraa gara fedhii qaaraatiitti jijjiiramaa jirti jechuudha. Isinii gala. Oduun siiti sheer godhi callisha. Taayyee danda'am intaloo sanitti kaafate moo dhugamaan qaaraa san jaalataa keessaa namni natti hime jechuudha. Intala bareedduu sanitti kaafate qaaraa miti akkamitti marsii hin dhuyne dhugaa rabbiititti. Abadan paapaawwan ta'u osoo Oromiyaa biltiginnaa ta'a malee paapaawwan ta'u. Tanammaa waadaa seenaa jiru. Abadan paapaawwan ta'u biltiginnaa ta'a. Intala bareedduu taayyeen bira taa'ee qaaraa nyaatu sana. Qaaraa miti yoo marsii bira dhuganii wallaahi nama hin qocca'u jechuudha. Nama hin qocca'u. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Marsii. Dhugaa rabbiitti qaaraa miti jechuudha. Qaaraa miti intala akkas bareeddu sana. Takkaata yoom taayyeen beera akkas bareeddu takkaa yoom intervii goote beeti. Intervii godhuu miti takkaa yoom fillafiitii isaa teette beeti. Beerri akkas bareeddu. Isaa miti aniin kun jechuudha. Aniin kun qaaraa mititi. Waan fedhan nyaadhan tarasan biratti. Haqa rabbii dubbachuuf. Kanaafuu itti aaruu hin qabnu jechuudha. Itti aaruu hin qabnu intala wayita bareeddu. Intala wayita kolfitu. Hidhiin isii kun ilaala. Hidhii kiisiin giif ta'u. Ilkaan isii kun bareedina ilkaan isii laa ilaaha illallah. Abutaayyee kenna goota nama baga qaaraa nyaatte dhugaa rabbiititti. Osoo naa kennite osoo Oromiyaa osoo qabaattanii na argitanii wallah. Osoo Oromiyaa amma dhugama dubbadhu ati intala san biratti qaaraa miti. Mixmixaa nyaattu mixmixaa. Mixmixaa bataabbatteen dhuydu. Qaaraa miti jechuudha. Dhugaa qaba itti kaafate taayyeen kiyya dhugaa rabbiititti itti kaafate. Isaallee rabbumattu kana kenneefi. Abiyyoyyuu itti kaafate. Waan biraatu biratti nyaata taayyee miti abiyyi. Abiyyi mataan isaa intala san biratti qaaraa miti waan biraatu biratti nyaata jechuudha. Si gaazexanyaa Itoophiyaa bareedduu isin argayyuu ani dhugaa rabbi. Gaazexanyaa bareedduu Itoophiyaan qabdu intala san qofa arge. Beetii jedhansa yoo taate miila isii akkana goggodhaatiin fuula nama gurtisanu ija nama babaafti. Eessaan namni qaaraa miti fuula isii keessa laala. Taayyee wayita beetii bira dhaqu akka mataan lafa laala jechuudha. Ol jedhee laaluu sodaata. Amma takaleessaa bareedduu buskuta fakkaattu san. Ta wayita kolfitu kolfisiituun iskiriinii keessaa nama saabu. Katakkaa duraan akkana jedhee taayyeen akkana jedheen taa'inne. Ijuma intalaa keessa laalaa oole jechuudha. Taayyeen gaafii gaafatan deebisuu wallaaleetii miti dhugaa rabbi. Homma intalli sun jetteen fudhachuuf. Qaaraa miti osoo koottu kiisiingii na godhattan illee kiisiingii godhuun oolu taayyeen qaleessa. Haqa rabbi haqa rabbi. Wayyo taayyee kiyya. Wayyo taayyee kiyya nagaa uumaan baateef garuu mana sanii. Abbaa badhaadhinaa nagaa hamba'e. Beera biltiginnaa taate kun wata fuulli korokonchii fakkaatu. Ta akka bilillee, ta akka takkattii sandaaboo. Tana waliin guruppii keessa oola eessatti beera bareedduu akkasii san argee beeka taayyee. Yoo gara achi wannaa sanitti deebine. Ta akka eenyu maqaan isii intaloo abbaa langaa malee dhan sana. Abeebech adaanii fa'aa waliin oola kun. Ta ijjisiitu ture. Ta bareedduu akkasii isaa yoo marge beeka taayyee haquma rabbi. Ani intala san taayyee miti abiyyiifuu shakkaachuu abiyyiif. Mootummaa ta'ee silaa qaaraa nyaatee nu salphisee oole abiyyi. Itoophiyaa guutuu salphisee oole.
osoo haga taayee yaamte abiyyi yaamtee qaaraa nyaadhattee ni qaaraa nyaata abiyyi. Yaa taayee kiyya yaa taayee kiyya taayee wayitachii ba'u soon isaa bishaan bishaan jedhadhane rabbi nama rabbi nama salphisine yaa taayee yaa taayee yaa taayee. Wayitan darbii geessee gadi bahee makiinaa seenu bishaan jedhane taayeen kiyya. Mee nama kanatti maal godhu itti aartan rabbi sodaadha rabbi sodaadha. Dhugaan qabu haqan qabu taayeen kun nama bara birrii miliyoona 2 fuudhe ciikii mana bunnaa beeti nyaachise tokko haqan qabu dhugaan qabu miliyoona 2 nyaachisee qaaraa nyaatu dadhabaa mataayya. Itti naarina dhugaa rabbi wallahi wallahi itti naarina cubbuu isinitti ta'a. Cubbuu gifii isinitti ta'a wallahi taayeen kiyya. Taayee qashtii taayee shaala itti naarina haadha immoo eenyu kasa sedhasi aktiivistii warra Maqalee sana maqaa kiyya kaasee na arrabse to'annoo seeraa jala oolcha. Intala qaaraa nyaachiftee to'annoo seeraa jala hin oolchine taayeen. Gowwaa miti taayeen dhugaa rabbi taayeen araadaan taayee ga'uun jiru. Araadaan taayee ga'uun jiru dhugaa rabbi jettee. Intala san argatuuf jecha intala san xabbasuuf jecha aangoo isaatiitti fayyadamnee sodaachisee si xabbasan jenneeni waan isiin jettee nama jaalala beeku jechuun akkanadha. Dhugaa rabbi mootii jaalalaa ka jaalalaan nama mo'atu. Aangoo isaa fayyadamee si ajjeesaa si hiisisaa si xabbasan jennee laala. Intala qaaraa nyaatee jaalalaan itti seenee xabbasuudhaaf qophii xumureera jechuudha. Amma qaxaroo beellama qabanii na fakkaate. Haadha galgala Sharaateen yookiin mootiyyuu Heeltan wajjin buluuf. Miliyoona 2 kun Bishooftuutu miliyoona 2 nyaachisaame. Heeltaniif yookiin mootiyyuu Sharaateen fi Ililli hoteelii kanatti yoo yaamee miliyoona 2 miti miliyoona 4 itti baasen talasa nama hin qocca'u dhugaa waaqa. Azaanaa jiranii. Bakka booda walitti deebina nagaatti.